Yoya akkam jirtu daawwattoonniif dhaggeeffattoonni sagantaa keenyaa sagantaa kanaa dhiyoo fagoorraa taatanii kan nu caqasaa jirtan bagaa waggaa haaraa geessan jecha guyyaa har'aa kana immoo qophii addaa tokko qabannee dhiyaanneerra. Qophiin addaa keenya guyyaa har'aa biyya Kaanaadaa magaalaa Edmontonitti kan argamu konyaan abaa'oo gadaa bilisummaa Oromoo simannaa waggaa haaraa fi akkasumas kabajaa majjii tokko guyyaa waraanaa bilisummaa Oromoo uummata naannichaa argaman waliin kabajanii oolaniiru. Sirna kabaja kana amajjii sadii bara 2026 galma waldaa hawaasa Oromoo kaaba Albertaatti geggeeffame ilaalchise achitti argamuun qophii qindeeffanne ta'a. Walduraa duubaan qophii kana kan isiniif dhiyeessinu yommuu ta'u asumarraan immoo haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtan affeerraa keenya. Ilaafi ajjechaan hamileen kutannu hangam cunqurfamnu himoona himmamnu irree abaa'ootii himoona hin shakkinu irree abaa'ootii himoona hin shakkinu irree abaa'ootii himoona hin shakkinu irree abaa'ootii himoona hin shakkinu. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo akkuma galmarratti tuqee kabajni guyyaa waraana bilisummaa Oromoo amajjii tokko bara 2026 fi simannaan waggaa haaraa bara kanaa konyaa gadaa bilisummaa Oromoo magaalaa Edmontonitti geggeeffamee jiru ilaalchisuun qophii qindeeffanne akka isiniif dhiyeessinu waadaa galleen. Qophiin kun egaan dubataan konyaa gadaa bilisummaa Oromoo guyyaan kun yommuu kabajamu addatti immoo bakka bu'uuristooti qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon geggeeffamuu fi hoogganni waraana bilisummaa Oromoo kan irratti qooda fudhatan ta'uunsaa adda kan isa taasisu ta'uu ibsuun bakka bu'ooti waldaa hawaasaa fi durataan konyaa gadaa bilisummaa Oromoo hirmaattota qophii kanarraa qooda fudhachuuf argamaniin baga nagaan dhuftan jechuun kan simannaa dhiyeessan yommuu ta'u ittaan sunitis akkuma aadaa Oromootti eebba maanguddootiin sagantaan kun saaqame. Keessummoonni bakka ni qabatanii sagantaa beeksisuu jira. Bakka qabachaa jirtanii sagantaa beeksisuu eegallee jirra. Sagantaa beeksisaatiin jira. Itti aanuudhaan eebba maanguddoota akkasumas faaruu alaabaadhaan gareedhaan ni faarfannaa. Sagantaa ayyaanichaa kanarratti haasawaan bansaa dura bu'aa konyaa gadaa bilisummaatiin ni godhama. Akkasumallee bakka bu'oonni hoogganoonni koomunitii hawaasaa Oromoodhaa asitti argamuudhaan baga nagaan dhuftan isiniinis keessummoota keenyaanis ni jirani. Keessummaa kabajaas qabna. Keessummaa kabajaa keenyaa bakka bu'aan adda bilisummaa Oromoo kutaa Kanaadaadhaan akkasumas barreessaa kutaa Qatee obbo Darajjeen asitti argamuudhaan nuuf afeera. Haasaan miseensa gumii sabaa biyyarraa dhiyaatus ni jira. Nyaanninis qophaa'ee jira. Sagantaa nyaataas qabna. Qabsaa'ota gameeyyii yeroo garagaraatti qabsoo bilisummaa Oromoo kanaaf qabsoo dhaawaa taasisaa turan akka carraatti garuu lubbuun isaanii jiraatee nuyitti argamanis sagantaa ayyaana kana ilaalchisee yaada isaanii kan nu kennan. Gama biraatiin gumaacha diinagdeedhaan haaluma kamuu keessattuu har'aas qabsoon gaggeeffamaa jira kallattiiwwan garaagaraatiin. Warreen qabsoo kanaaf kennanii qabsoo irra jiran gumaacha keessanii kan isaan jiraatan waan ta'eef gumaacha keessattuu qabsoo jiraachisa waan ta'eef gumaacha diinagdee ni qabna. Sagantaa bohaarsaas ni jira. Yaadonni adda addaa mana keessaa namni qabu waa dubbadhu malee hin galu jedhee namni dhufellee carraan isinii kennamaa jechuudha. Baga nagaan dhuftan irra deebi'uudhaan isiniin jenna. Bakka qabadhaa hanga sagantaa keenya eegallutti Gaallu Baasaa Batakkoo miseensa shanee gumiitii fi hoogganaa adda bilisummaa Oromoo akkasumas kabajaan isin gaafannaa. Baga nagaan dhuftee baga iddoo keenyatti argamtee baga lubbuudhaan irra geesse siin jenna jaala keenya ulfaadhaa galatoomaa. Tole baga argamtanii keessummoota keenyaanis baga isin argamtanii irra deebiin isiniin jecha sagantaa keenya kan eegallu ta'a.
sagantaa keenya kana asitti dhiyaachuudhaan haasawa manisaa kan nu taasisu dura bu'aa koronaa gadaa bilisummaa waan ta'eef jaal akkasumatuma kabajaan istii afeeraa kabajaan istii afeeraa isa asitti afeeree baniisa taasisuu isaatiin duratti akkuma aadaa keenyaatti eebba manguddootii fi manguddoota eebbaa astii yaamaa manguddoota eebbaa astii yaamuu kabajaan astii naanneessaadha. Sheekh Jamaal Pastor Amanuelii fi Abbaa Gadaa Jaaldasuun kabajaan astii dhiyaatanii sagantaa keenya eebbaan akka nusaakan kabajaan afeerraa hamilee guddaan as gadda. Hayyee Oromoo jirtu meeni dirajaa tiraata jirtu beekaa hoggaa ni dirajaan ni jirraa waa hundaa mirkaneessuu gaariidha ni jirraan yoo abbaanii fi akka hin jirree if godhe isumaatu ifa waalee jechuudha. Duraan dursee ilmaan Oromoodhaa xiqqaa fi guddaan dhiiraa fi dhalaan magaalaa Edmontonitti argamtan hundi keessan bifa tanaan bareeddanii faayamtanii manguddoo teenyeef dura buuftanii kursiinillee bifa tanaan asitti argamuu keessaniif baga nagayaan dhuftanii isiniin jaalladha. Osoo du'aayitiin dabarreen dura daqiiqaa takka osoo waan dubbanne bu'u guyyaan irraa kun guyyaa Oromoonni bakka adda addaa irraa bifa adda addaatiin keessattuu addi bilisummaa Oromoodhaa tan Oromoodhaaf duraa tan Oromoo ta'uu isii himtee barsiiftee lafti isii Oromiyaa akka taate sarartee seenaan isii yeroo hunda barabaraan isii akka hin irraanfanne gootee akkasumaa wajjiin qabsoon isiidhaa bifa garagaraatiin karaa adda addaatiin haa butamtu malee ni jirra jechuu ilmaan Oromootti bakkuma dhaqanitti bakkuma jiranitti haguma jiran keessatti lafoota adda addaa keessatti ni jirraa ilmaan isaaniitti dhaloota dhufutti dabarsuudhaaf guyyaa akka har'aa kana warreen nuuf qopheessitanii dura bu'oonni keenya warri konyaadhaa keessattuu warri magaalaa Edmonton ifis nu yaadachiiftanii dhalootaas barsiisuudhaaf karaa kana itti fufsiisuudhaaf gootan baga jiraattanii borus jiraadhaadhaan isiniin jaa. Isinitti dheereessuu du'aayii godheetiin irraa bu'aa duba Oromoo teenya akkuma manguddoonni keenya warreen Oromoodhaaf qabsoo Oromoo keessatti bu'uuraa akka jaal Dhugaasaa Balanqoodhaa rabbiin lubbuudhaan oolchee har'a dhufeessa jirutti Oromoon hoggaa namni kute takkaahuu dabre lubbuudhaan dabre qofa seenaan isa haa yaadattu jechuun duratti osoo jirruu wal guddifnee seenaa qabsoo Oromoo wal barsiifnee walirraayis barannee wal dhageenyee guyyaa akka har'aa kana osoon illee hin yaamamini dhageenyaan bakka kanatti argamu silaarra kabajaa buleeyyii qabsoo Oromootiif dirqama Oromummaatu nurra jireechuu achiin
beekuu dhaqabnaan jira. Duba warra beekee walis barsiisu rabbi nu haa godhu. Warra walis beekee walis barsiisu rabbi nu haa godhu. Warra wal jalaas deemu rabbi nu haa godhu. Oromoo addunyaa irratti tokko rabbi haa godhu. Oromoon silaa addunyaa irratti nu tokko afaanii hojiidhaan mirkaneessite waa hunda uma itti kutte jechuudha. Nuutu keessaa jira rabbi nu haa barsiisu. Oromoo tokko nu haa godhu. Wal jalaas rabbi nu haa oofu. Oromiyaa irrattis abbaa rabbi nu haa godhu. Oromiyaa irratti adda bilisummaa Oromoo tana abbaa rabbi haa godhu. Ilmaan amma jiru kanaas hangafni keenya adda bilisummaa Oromootii rabbi haa beeksisu. Nutis rabbiif nu haa beeksisu. Dhaloota ammoo ol deemaa jiru ijoollee xixiqqashoo tanaas warra Oromoon akka kana keessa turtee nuu hubatu rabbi nu haa godhu. Dhaloota kanaas rabbi nu haa tiisu. Isinis rabbi isin haa tiisu. Galatooma ulfaadha. Nagaan waaqayyo hunduma keessanii haa ta'u bagattiin isin ga'e. Baga keessanii. Gammadoo keessanii. Mee sagalee keessanii mul'isaa kaa harka keessanii. Baay'ee namatti tola hundumti keenya gaa iddoo garaagaraatii wanti walitti nu sassaabe hin beektu. Qabsoon hidhannoo bara 1974 eegalee hin dhaabbanne edda ga'e. Du'aa ilma goonee boona waan ta'eef isa kana seenaan irraanfatamne jechuudha. Kun seenaa yeroo hundumaan irraanfatan addunyaa irratti ilmaan Oromoo iddoo garaagaraatti maaltu facaasee maaliif faca'anis jiru isa jedhuudha. Hundumti keenya beekna waan ta'eef Waaqayyo warra garaa tokko nuuna taasisu. Warra yaada tokko nuuna taasisu. Warra harka wal qabatee waliin adeemu nuuna taasisu. Bara haaraa kana keessatti namoota iddoo garaagaraatti faca'anii jiran Oromoo qe'ee isaanii gadhiisanii addunyaa kanarra faca'anii jiran bara itti nuyi waan haaraa sagalee haaraa tokko dhageenyu rabbi nuuna taasisu. Alaabaa kana wanti itti marsee jiru ifadha waan ta'eef ifa immoo dukkanni hin danda'u. Argitanii? Alaabaa kana ifatti itti marsee jira waan ta'eef dukkanni hin danda'u. Bara kana bara ifaan ufa taasisu rabbi. Iddootti namoonni keenya faca'anii jiranii rabbii walitti nu sassaabe. Iddootti yaada tokkoof garaa tokkoon waa'ee Oromummaa dubbannu rabbi nuufa taasisu. Rabbi wallaalaa keenya nuufa guddisu. Beekaa keenya nurraa haa bushu. Harka wal qabannee wal dhiibuu dhiibnee waliin harka wal qabannee gara fuula duraatti akka sochoonu Waaqayyo nu gargaaru. Warra gidduu galanii Oromoo kana gargar gochuu barbaadan immoo bara kana Waaqayyo nurraa achaa qabu. Yaada tokkoof garaa tokkoon warra walii wajjin adeemu nuuna taasisu. Ani kanumaan beekaa Waaqayyo immoo narra beekaa galatoomaa eebbifamaa. Oromoo jirtu kan jirutu jiraata borulee jiraadha darbaa jiraadha fayyaataa guyyaa kana carraa yeroo hundumaa na eebbisa eebbaaf na affeerama guyyaa kana dabalu garuu jaalugaasaa bakakkoo bu'uureessitoota qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa umurii dheeratanii nu gidduutti argamanii na fuuldura ta'anii eebbafoo dhaga'uu isaanii anillee isaanii dhaqee dabalamee haadha wal arguu keenyaaf guyyaa kananaaf adda kan godhu kanadha. Baga nagaan dhuftanii baga jiraattanii ammallee darbaa jiraadhaa qabsaa'onni keenya warri xurree Oromummaa an Oromoo akka jennu nu gootanii ammallee jiraadhaa fayyaa ta'a. Na offolchaa Waaqni nagaan nu ishee nagaan nu haa godhu. Waaqni nagaan nu ishee nagaan nu haa godhu. Guddaa keenya haa jiraachisu. Xiqqaa keenya haa guddisu. Waaqayyo beekaa keenya haa jiraachisu. Wallaalaa keenya haa beeksisu. Waaqayyo wal nu haa taasisu. Tokko taanee uumamne Oromoon tokko afaan tokko dubbanna aadaa tokko qabna. Tokkummaa keenya Waaqayyo nuuf haa jabeessu. Waaqayyo Oromoo araara gidduu keenyatti Oromoo wal dhabe walitti nuuf haa araaru. Oromoo wal dhabe wal jidduutti araara haa buusu. Waaqayyo nu haa jiraachisu. Qabsaa'ota keenya warra biyya keessaa warra bosona keessaa lolaa jiran Waaqayyo bishaan midhaan irree isaaniif haa ta'u. Jaalala isaaniif haa kennu.
bilisummaa hawwinaa bilisummaa hawwinuu kana waaqayyotti nu haa ga'u waaqayyo nu haa jiraachisu waaqni beekaadha waaqni narra beeka waan hunda danda'a warra biyya keessaa buqqa'ee bakka garaa garaa jiru hogganoota keenya qabsaa'ota keenya loltoota keenya waaqayyo ife isaaniif haa ta'u bishaan isaaniif haa ta'u midhaan isaaniif haa ta'u kan diinni dhukaasu bishaan haa ta'u kan isaan dhukaasan abidda haa ta'u diina fuuldura isaaniitti haa kaasu tokkummaa Oromoof haa kennu tokkummaatu waa hunda fida Oromoon baay'ina keenyatti du'arraa nu hambisee ammallee nu haa baay'isu galatoomaa fayyaa ta'a gadaa Roomaa gabbisii haa Tole manguddoota keenya kabajaan bakka isaanitti nu deebisaadha. Hamileen xixiqqaadha. Baargana geessisanii fannanee akkamitti harka xiqqaa kanaan akkana waliin gootan harka akka gaariitti rukutaa malee. Tole hayyee akkuma jalqaba irratti jee ture kanatti aansuudhaan dura bu'aan koonyaadha haasawaa badiisaa kan taasisu asitee hafeerraa kabaja guddaadhaan nuusfadha jaalabsaman gara waltajjiitti. Galatooma keessummoonni keenya waamicha keenya kabajanii kan guyyaa Oromoo sababeeffannee yaamnee kabajanii asitti argamuu keessanii galatooma jechaa miseensa shanee gumii yaada dhugaasaa bakakkoo bu'uureessitoota qabsoo tanaa abbaa qabsoo abbaa waboodhaa bu'uureessaa waboo kan alaabaa tanallee harka isaaniitiin hodhee jalatti fannisaa turan isaanii nu keessatti argamaa itti aanee hoogganoota waraanaa olaanoo ranu keessa jiru itti aansee miseensota adda bilisummaa Oromoo miseensota shanee gumii hedduutu nu keessatti argamaa akkasuma hawaasa keenya hundinuu bakka nagaan dhuftanii kabajamaa isiniin jenna. Bakka nagaan dhuftan jechumaa fe'anii hagalma jeetiin gara waltajjiitti deebisaa galatoomaa bakka nu argamtanii kanumaan isin jaallatu. Tole jaalabsaman galatoomii paabisiin jenna hamilee kennaa. Kanatti aansuudhaan bakka bu'aan waldaa hawaasa Oromoodhaa Zaakir Abbaa Mancaas dhufuudhaan anaa dhufuu isiniin jaanii hamileedhaan obbo Zaakir Abbaa Mancaa gara waltajjiitti naasimadhaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oromo. Akka babbareedaa sagalee keessanii jiru. Oromo. Jirtu. Ayyee baga jiraattan. Ayyee. Guys, we are better. Akkama jiru kanatti. Hamma bira darbee irra barana wayyina. Waan hin jedhee hin beektanii ittan deebi'aa. Diriirsoo konyaa keenya konyaa gadaa bilisummaa hedduu irra deebinee galateeffachuu barbaada. Kan yeroo hunda leegasii keenya aadaa keenya adda bilisummaa Oromoo asitti akka inni ifee mul'atee jabaatee jiraatee qooda isaas baatee jiraatu kan nu gootanii yeroo yeroodhaan nullee itti nu dammaqsitanii itti nu jajjabeessitanii hawaasallee itti jajjabeessitanii jettanuu irra deddeebi'ee maqaa waldaa hawaasa Oromoo kaaba albarataatiin galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Waan an dura jedhe ittiin deebi'e maaliin waan bara darbee irra wayyeen argitanii warra qaqqaalii dura taa'u kan
Waldaan hawaasonni Oromoo hedduun carraa kana qabanu an yeroo mara nuti carraa qabnaa nuti warra carroomeen jedha. Maaliif? Kunoo akkuma maqaan dhahamee buursitoota geggeessitoota kan waraana buursanii geggeessanii yeroo dheeraa amma immoo maqaa nuti jaallannu ittiin boonnuu fi identiitii keenya kan ta'e gumishaneetti miseensa ta'anii jiranu kan akka jaalfaasaa keessa jiranii waraana uboo jedhee namni kadhatti yaalummoo nuti fuulduratti ilaalla kan akka araarsoo baafnaa nu keessa taa'a. Akkasumas qabsaa'onni geggeessitoonni sadarkaa adda addaatti si warra teessan kun in one way or another waan qabsoo fi waraana bilisummaa Oromoo keessatti warra hirmaate kana of keessaa qabaachuuf kanaa wajji jiraachuudha achi carroomini guddaan hin jiru. Kanaafuu bara baraa wayyaa haa jirra kan jennu namoota akkanaatii wajjiniin aayaa Oromoo qabeenya Oromoo keessatti qabeenya Oromoo fi caayaa Oromoo qabsoon Oromoo warra maqaa isaanii haasofnu kun dhalchee guddisee kunuunsee asii ga'e keessatti asitti walitti qabamneeti hadha guyyaa uboo kabajaa jechuudha. Kanaaf mee harka ofiidhaa akkasumas keessaawuu hawwan keenya akkanatti uffatanii bareedanii gaafa mooraa dubbannu kanas qoonni isin keessatti qabdan xiqqaan turre haddas hawaasa kana jajjabeessuu bareechuu gaggeessuu tumsuu keessatti qoonni isin qabdan guddaadha. Guyyaa har'aa kanallee akkatti jiru kanatti tolchuu bareechuu keessatti qoonni keessa guddaadha. Galanni keessa bilisummaa ta'u. Gabaabaatti akka gaggeessaa waldaa hawaasaatti wanti nuti barbaannu tokko leegasii keenya identiitii keenya yeroo adda bilisummaa Oromoo jedhamu it's not political stripe akka namni biraa keessatti ilaalutti it is the entire Oromummaa. Gaafa alaabaa kana laalu siyaasaa isin hordoftanu ganda isin dhuftan amantii isin qabdan namni ilaalu jiru jechuudha. Tattaanee ilaallee tattaanii ilaalaniiti kamuu adda baasuu dhabu. Gaafa Oromummaa qabaattan isaan walitti isin hidhuu kanaaf identiitii keenya jennaan. Leegasii keenya. Leegasii keenya. Nu qofatu hin taane akkaataatti Oromoon bakka ka'ee as gahee fuula dura itti gahu ijoollee keenya beektee itti guddattee akkana waggaa waggaadhaan dhaabbataadhaan kan kabaju naashinaal hooliidee Oromoof Oromiyaa akka inni ta'u abdii guutuu qabna. Fedhiin keenyaaf gaaffiin keenya yeroo yeroodhaan waan tokkicha. Oromoon bilisoomuun namootiin garuu tokko ittiin gabbatanii ittiin bashannananii daangaan Oromiyaa qunxumamuu fi haadhotiin Oromiyaa ba'uudhaanii miti. Oromiyaan bilisoomuun keessaahuu gaafa imimmaan haadholee Oromiyaa haadhotii keenya haadhotii Oromoo qooda. Gaafa Oromoon horii qabaachuu jechuu miti. Gaafa Oromoon nagaa ciisee bulee ganama ka'ee nagaa wal gaafatee nagaa yaasee galfatee qotee aramatee muratee galfatee nagadatee manatti deebi'e. Gadi bahee abbaa fedhee harka baasee filatee abbaa fedhe morme dhiisee abbaa jaallate bakka keeffachuu danda'e. Otuu daangaan Oromiyaa qubni tokko ittiin qunxurame. Kanaaf ilaalcha siyaasaa kamuu qabaaf namni nageenya biyya sanaatiif guddina biyya sanaa waliigalatti akka biyyaatti keessattuu akka Oromiyaatti
gaanfa Afrikaa tasgabbeessuu barbaade mirga Oromoo akka Oromoon jedhutti mirga sabaaf sabdachiin Oromiyaa nu Oromoo qofaatu hin taane nama biraatii bakka itti namni boqotu hafuuratti fudhatu ta'uu qabdi jechuudha kana gaafanna. Bakka itti nagaa dhabee dachii Oromiyaa seenee lafa itti namni nagaatti argatu ta'uu qabdi jedha. Lafa dhiigni namaatti gannamu, mormi namaa itti irraa muramu, du'aan ilma namaa harreetti fe'amu tuun taane lafa namni nagaa dhabee dhaqee dachii sanarratti boqatee akkuma aadaa Oromootti aannan dhugee ciisee bulee nagaatti argatu ta'uuf hangafoonni keenya warri darbaniif warri jiran qabsaa'anii nutis kana gaafanna kanaaf qabsoofnaa fuulduratti illee itti fufa. Daangaan Oromiyaa amma sirra deebinaa qunxuramuun irraa qubni tokko irraa muramuun bakka hin jirretti jechuudha. Kan namaan barbaannu keenya namaa wajjin ittiin jiraatan akkatti namaa wajjin jiraatan Oromoon nama barsiisa namarraa baru akkatti nagaa uuman akkatti nama bulchan akkatti nama hammatan sadarkaa adda addaatti ragaatti baheeraa jechuudha. Ni agarsiifnaa ni barsiifnaa ni qabna aadaa sana qabna aadaa sana nurraa mulqame aadaan sun deebi'ee guutuutti akka nuu dhaabbatee Oromiyaa jechuun maqaan si biraa nagaa jechuudha. Akka ta'utti qabsoofna qabsaa'onni keenyaaf gaggeessitoonni keenya hedduu galatoomaa amma sirra deebi'ee gaggeessitoonni konyaa keenya konyaa gadaa bilisummaa miseensonni hedduu galatoomaa waan kana nu qopheessuudhaaf guyyaan kun gurraa amma sirra deebi'ee nuti carraa qabna carraan keenya kun akka leegasiitti itti fufuu qaba fuula durallee waan nu qabnu waan abbaan qabu namatu namarratti arga jiran nuti arginu namootiin tokkoon as ta'an kun Oromoota qaqqaalii waan Oromummaaf jechuuf Oromiyaa jechuu gatii guddaa kan kaffaltan hedduu keessa seenaa keessa kan boodatti seenaa mul'isuutu as keessa jirtanii kun hin dabalataa itti fufa bakka Oromoon jirutti Oromummaa jiraata kanuma isiniin jedhaa guyyaa gaarii kabajaa gaarii nuuf ta'u hedduu galatoomaan isiniin jedha. Galatoomii obbo Zakir Ahmad kabajaa hedduu isaatti deebisaa haamileen itti xiqqaataa. Tole kanatti aansuudhaanii keessummaa kabajaa keenyaa waliin qabsaa'onni gameeyyiin qabsoo bilisummaa Oromootti yeroo garaagaraatti wareegama guddaa baasan iddoo kanatti argamanii asitti akka bakka nuuf qabataniif gara waltajjiitti afeerra waan ta'eef haamilee guddaa haamilee akka xiqqaa osoo hin taane haamilee guddaa isinirraa barbaanna. Jaal Dhugaasaa waliin reefuu barreessaa taa'ee ture sirreeffama jaanii gaafatamaa dippiloomaasii kutaa kanaadhaatti Jaal Darajjeenii Jaal Darajjee Jaal Shaamil Jaal Araarsoo Abbaa Humnaatii fi Zaakir Abbaa Machaa gara taa'umsa kanaatti kabajaan naafeera. Soalnya keessummoonni keenya waliin qabatanii jiranii kanatti aansuudhaan osoo gara magaalaa nutti hin darbin faaruu alaabaadhaan bakka isaan ta'anitti waliin kan faaruu.
Ittaan sun immoo itti gaafatamaan damee dippiloomaasii ABO kutaa Kaanaadaa kan ta'an Jaal Darajjee Galataan keessummaa kabajaa guyyaa kanaa waltajjicha affeeruutiin gama isaaniitiin ayyaana kana ilaalchisuun akka haasaa gabaabaa taasisan kan nu affeeran ture. Guyyaa kana taasisanis waan gabaabaa dubbataniiru. Ani asitti as ba'ee haasa'uuf otoo hin taane akkuma jaalli koo isin hubachiise keessummaa keenya kabajaa guyyaa har'aa akka waan ayyaana guyyaa har'aa ilaalchisee haasaa godhan sagantaa isaanii qabame kabajaan yaamamanii gammachuudhaan hundi keenyas simannee nu gidduu jiru isaaniin bakka bu'ee simachuufin as ba'e. Kanaaf irra deebi'ee hunda keenya isiniinis keessummoota keenyas akkasumas uummata Oromoo addunyaarra jiru guyyaa har'aa kana akka sirna isaatti gaafa amajji tokko guyyaan oboo kan kabajamu haa ta'u garuu nuti immoo guyyaa sadii guyyaa har'aa kana akkuma beektan guyyaa hojiin hin jirre akka naannoo kanatti Saatardee yookiin Sanbattinnaa itti kanaan duras kabajaa kan turreef akkasitti iddoo adda addaatti kan kabajamu hedduminaan addunyaa kanarraa waan ta'eef guyyaa sadii kana guyyaa har'aa Sanbattinnaa kana filanneetu guyyaa kana akkasitti qabanne. Kanaafiyyuu guyyaan waraana bilisummaa Oromoo gaafa amajjii tokkooti. Guyyaa waraana bilisummaa Oromoo waggoota dheeraadhaaf kabajamaa kan ture. Hundi keessan bagattiin isin ga'e hunda keenya bagattiin nu ga'e Jaal Dhugaasaa Bakakkoo miseensa Shanee gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo nu gidduudhaa qabna. Nama akkuma sila obboleessi keenya Jaal Abdusamed dubbate alaabaa kanaan harkaan fakkii kaasanii harkaan immoo hodhanii lagatti qabsoo bilisummaa Oromoodhaaf yeroo itti jaallan isaanii qaqqaalii hedduu wajjin waraana hedduu wajjin hoogganoota hedduu wajjiniin Oromoof Oromiyaaf jedhanii dheebotanii beelahanii achitti waliin kabajuudhaan laga sana keessatti dabarsanii har'ammoo kaaba Ameerikaa keessatti waliin kabajuuf nu gidduu jiru isaaniin haala ho'aa ta'een akka waliin siman isaaniinis immoo baga carraa kanaan singee akkasitti hawaasa keessan kan biyya keessaa wajjinis yerootti kabajan qabdu bosonattis yerootti kabajan qabdu biyyoolaattis yerootti kabajan qabdu har'ammoo jalqabaaf carraa kana isinii kennee isaanii kennee jechuudha nu gidduutti dhufanii jaallan isaanii hedduu isaan waliinis qabsoorra turan wajjin akkasumas hawaasa isaanii fagoo dhiyootti beekan wajjin iddoo kanatti kabajuuf carraa kan argatanii jiru. Kanaafiyyuu haala ho'aadhaan harka keenya caagoonee ol kaanee dhaabbannee Jaal Dhugaasaatiin irra deebinee baga nu gidduutti argamtanii isaaniin jennee hin simanna jechuudha. Irra deebinee sirnaan isaan simanneerra haasaas kan taasisu isaanii ani haasaaf asin baane seenaa guyyaa waraana bilisummaa Oromoo haasa'uuf asin baane isaan wata haasa'a sanasi kanaaf ani isaan simachuufin as dhufe otoo sanatti hin darbiin dura haasaa bareedaa gozaa keetti cabbiru sila kagaarii taasa'anii waan biyyaas tuqanii waan qabsoo keenyaas tuqanii waan gabaabaanii Jaal Dhugaasaa otoo gara haasaatti nafeerii raawwadhee deebi'u konyaan gadaa bilisummaa Oromoo gammachuu guddaarraa kan ka'e Jaal Dhugaasaa Bakakkoo bu'uureessitoota qabsoo bilisummaa Oromoo akkasumas ajajoota waraana bilisummaa Oromoo namoota turan keessa sadarkaa garaagaraatti hanga hoogganaa waraanaatti akkasumas akkuma beektan miseensa Shanee gumii taanaa duree ta'uudhaan sadarkaa adda addaattis hooggansa adda addaa irratti
waggaa dheeraadhaaf kan gaggeessaa turan dardarummaa isaaniirraa kaasanis qabsoo kana keessatti kan dabarsan jaallan baay'een isaan biratti wareegamanii qabsoo kana asii kan gahan asimmoo nagaa ta'anii dhufanii nu gidduutti immoo argamuu isaaniitti gammachuu mirqaana qabanirraa kan ka'e hawaasa keenyas galateeffachuudhaaf jaallugaasaas galateeffachuudhaaf guyyaa har'aa kana jechuudha maqaa jaallugaasaa bakakkootiin alaabaa haaraa hawaasaas jiru kanaafi bilisaan siniiruudhaaf akkasitti raabsuuf qopheessanii as jiru. Hundi keessan akka keessanii jirtanitti garuu maanguddootaaf dursa kennitanii hawwaniifis akkasuma dursa kennuun tokko tokkoon dhuftanii harka isaanii qabattanii abbaan barbaadan suura waliin kaa alaabaa kana fudhattanii darbitu jechuudha. Kanaaf jidduudhaan namni makiinaa ulaa gubbaa dhaabee namaatitu dhimma abbaa barbaadan jala kaasaa jira. Abbaan targaan isaa CH 8837 makiinaan paapilii kanarri Honda. Tole maanguddoonni sultaana hiriiraa ayyee harka nu rukuttuu jechuudha. Abbaan barbaadan suura kaafachuu waliin ka'uu dandeessu. Jaallugaas harka qabattanii dhuftanii fudhattu jechuudha alaabaa. Harka rukutaa kaa'amanii. Aye dan Gopen Aye Belatuma Surada Devia Maanguddoonni Tiana fudhatanii teessu yoo barbaadan uffata barbaadan kaawwadha. Maanguddoonni fuuldura irra jirtan hiriiraa ta'an. Dinagdees baastanii waan kana hawaasa keenyaaf hiruu keessaniif hedduu galatoomaa ulfaadhaa. Kun hundumtuu jaalalaaf kabajaa qabsoo bilisummaa Oromoo, qabsaa'ota Oromoo, alaabaa Oromoo akkasumas jaallugaasaa bakakkoo qabdan irraa akka ta'e sirriitti hubatama. Ammas irra deebi'uun gaafatamaan dippiloomaasii kutaa Kaanadaa Joon Galataa keessummaa kabajaa guyyaa kana miseensa shanii gumii adda bilisummaa Oromoo jaallugaasaa bakakkoo affeeruutiin haasaa guyyaa kanaaf taasisanii turan. Kan dhaga'amanti baay'ee gaariidha. Fayyaa ta'antu keessanii mana kana keessaa miseensonni gumii sabaa, miseensonni adda bilisummaa Oromoo, miseensonni biyyoota waraana bilisummaa Oromoo, kabajamtoonni geggeessitoonni koomunitii keenyaa akka jirtan nan beekaa. Tokko tokkoon maqaan ta'u hundumti keessanuu jaallatamuun kabajamuun asitti argamu kan hundi keessanuu baga dhuftanii baga jiraattanii baga waliinuu bara 2026 akkasumas guyyaa oboo waliin ayyaaneffachuudhaaf geenyee baga geessanii baga geenyee galatoomaa waan dhuftanii waan waliin ayyaaneffanneef immoo ani guddoodhaan gammadaa. Isinitti gidduutti argamuun akkasumatti waan gammachuu ture.
jaalalli isin immoo galateeffachuudhaan faaruudhaan eebbisuudhaan waan naan hin malle guddaa naa gootanii natti agarsiisaa jirtan immoo baay'ee na liqimsee emotional iyyuu na godhee haasawuu iyyuu na dadhabsiisaa jira guddoo galatoomaa fayyaa ta'an isiniin jedha. Kana malee warri ayyaana kana nuu qindeessitanii nuu qopheessitan galata guddaa qabduu fayyaa ta'a. Walumaa galattuu hawaasa keenya Oromoodhaa kan elementan Oromoota faarfamoo jaallatamtoota akka taatan Oromoon biyya jiruuf kan biyya ormaa jiru hundillee sin beeka. Waan Oromoo elementan ilaalchisee gara boodaa irrattan waa jedha. Ammaaf gara dhimma keenya irraasa ijootti hin deebi'a. Innis ayyaana kanaa fi eessaa akka dhufee akkamitti akka dhufee akkamitti jalqabame isa jedhu irraa dubbanna xiqqoose. Karaa kaan immoo natti dhaga'ama waggaa waggaadhaan bara hundumaayyuu kanuma himaa waan oolluuf namni dhaggeeffatuu dhiiroo ni muffaa laata ni ifataa jedhaan illee birraan inuma jirti sana caalaa immoo akka nama waan fuulduraallee yookaan immoo waan dabre waan har'aallee dubbatu waan dubbatamu hin qabne waanuma duriirra deebineetu dubbataa oolla akka jedhu nutti dhaga'ama. Garuu karaa biraa waan kaleessaa yoo hin jirre waan har'aa jiru waan har'aa yoo hin jirre waan borii hin jiru hundisaa walitti hidhaadhaa walitti hirkata waan ta'eef seenaadhaaf immoo dhaloonni kaleessa waggaa dabre kana dhaggeeffate har'a haaraa ta'ee argamuu waan jiruuf hunduu waan beekuuf walitti hidhummaa isaarraa akka ka'e dubbannaa. Isinitti dheeressuu gabaabsee tan eessaa jalqabe eessaa dhufe ayyaanni kunii kan jedhurraa waan gabaabaa jedha. Bakka wanti kun itti ta'e bara wanti kun itti ta'e warri beekan irra guddaan namaa yoo xiqqaate yeroo taa'ee yaaduu fi barbaadu nama 10 caalu har'a namni lubbuun jiru inni nu addunyaarra faca'ee maal keessa akka jiru akka gaariitti hubadhu tureera barrisaa Oromoota gaafasii hundatti dhabneerraa humna keenya uummata keenya waraana keenya gaafasii qofatu dabre utuu hin ta'in hoogganoonni keenya gaafasii warri waan sana qindeessan fakkeenyaa warra akka jaal Gadaa Gammadaa jaal Burussoo Boruu jaal Falmataa Guutamaa kan jaal Gadaa Gammadaa fa'aa wajjiniin wareegamee jaal Guddataa Gurmuu akkasumas Wadaajoo Gaatoo warri waan sana jaalalemoo jaalleecoo lemoo warri gaafa sana ayyaana sana qindeessanii gaggeessaa turan har'a hin jiran. Baay'een gadda isaan jiraachuu dhabuudhaan ani immoo jiraadhee waa'ee isaanii isinitti himuu danda'u kootiif carraa argachuun nan obsaa jechuudha. Egaa gaafa sana maaliin wal gaame yoo jettan waanuma akka tokkotti akeeka biraan wal gaametu har'a seena qabeessa ta'ee ayyaaneffanna kunoo kan wal geenyee fi barri qabsoo bilisummaa Oromootiif uummanni Oromoo bilisummaa isaatiif jedhee keessa qaxxaamuru hundisaa hadhaa ulfaataa wareega olaanaa akka gaafatu. Inni gaafasiis akkasumatti wareega olaanaa gaafatee lubbuu namaa hedduu itti finnee qabeenya hedduu itti dhabnee falmaa hadhooftu mootummoota lama kan Somaaliyaatii fi kan Itoophiyaa gidduutti cafaqamaa turree wareega olaanaa baafnee sana booda immoo ulfina qabsoorraas kaka'e dadhabbii sammuu namaarraas kaka'e kottookaa fi adda bu'uunsii keessa dhaaba keenyaatti nu mudate sana hundarra aannee erga gara faca'insaatiif dhabamutti dhiyaanne hanqi hafe waliin qabamee Oromiyaa ba'aa guutuu keessaa bakka hundaa waliin qabamee hafiinsaa fi dandamoota gaafasii selebireet gochuudhaaf walitti gammaduudhaaf baga bayyananii baga irraa harunne jechuutti gammaduudhaaf lammaffaa immoo akkamittiin itti qabsoo kanatti fufsiisna injifannoodhaan rakkina guddaatu jira hadhaa hedduutu jira ulfaataa dhawatu akkamitti qabsoon kun itti fufamuu qaba qabsoo itti jaalala hedduu dhabne kana uummati keenya itti miidhame kana
warri lubbuudhaan hafnee jirrullee itti daarree itti beelofnee itti rakkannee asiin geenya kana akkasuma itti facaatee hafti moo itti fufti jechuu wal mari'atuudhaaf mala baasuudhaaf kan wal gaamedha jechuudha. Egaa wal ga'ii sana irratti dura wal bohaarsuudhaaf, wal haamilchiisuudhaaf, wal obsisiisuudhaaf bashannana adda addaa karaa hawwisootiin, karaa ispoortiitiin wal ga'ii irratti warri maanguddoonni biyyaa Oromoonni argamanii, hoogganoonni dhaabaas argamanii gorsaa fi ibsaa fi qajeelfama kennuudhaan dorgommiin walaloo muraasaan buttaan naannoo irraa dhufameen walga'iin dorgommiin walaloodha, dorgommiin faarulee, dorgommiin taphoota garaagaraatii fi diraamaa fa'aa argamsiisu waan akkasiitiin dura wal bohaarsuudhaan sana malees barnoota siyaasaa akkamitti akka uummata keenya keessa bobbaanu, akkamittiin akka uummata keenya kabajuu qabnu, akkamittiin uummanni keenya qabsoo kana biraa akka dhaabbatu qabsoo isaa bira kana hunda irratti barnoota walii kennuudhaan karoora qopheeffatuudhaan bobba'amee humni keenya otoo dandeebiin tarkaanfii gamtaa tokko waliin fudhata. Waggaa taa'us baay'ee nutti mi'ooftee itti deebine waan sana. Itti deebinee yeroo jennu ammasii baay'ee walitti gammadamee addee kaa'amuu qofatu hin ta'in duulli gamtaa sitti bu'u. Tarkaanfii sanaanii kan waggaa lammataa ni yaadadhaa. Bobbaa duula sanaan goonee qawwee 900 bakka tokko arganne sa'a 24tti faca'ee namni qonna hunda keessa mul'ata. Hidhannoon hanga sana ga'u hangam tokko jijjiiree, hangam tokko humnaa fi lakkoofsaan jijjiiree obsaa fi murannoo guddaa abdii guddaa akkanatti bulchee gaa hilmaamuu dandeessu jechuudha. Walga'iin suni kan ta'e 1980 amajjii tokko akkuma tasaa ta'e malee namitti yaadee goona jedhee miti. Itti deddeebi'amuu isaatiinitu aadeeffatamee dhiisuun dadhabamee itti fufe. Yeroo waboon babal'atee godina adda addaatti heddummaatee walitti fiduun dadhabamee namuu bakkuma jirutti akka ayyaaneffatamu godhame. Kanaaf amajjiitti ta'ee waggaa haaraanis walumarra dhufeeti maaliifitu waggaa haaraa kanas waliin hin ayyaaneffannu guyyaa waboo qofa miti jennee waggaan haaraanii ayyaaneffachuun isitti dabalame. Waggaa haaraan yeroo dhufu qophii guddaatu godhama. Ayyaana sana qofaaf otoo hin taane bara darbe maal dabarsine maal hojjenne maal ta'e humni keenya jabinni keenya akkam ture laafinni keenya akkam ture fuulduroo waggaattaan immoo maal goonaa akkamitti dura tarkaanfannaa akkamitti dadhabbii keenya wayyeeffanne jedhamee irratti dalagama. Hoogganni karoora qopheessaa sagantaa qopheessaa humni yeroo adda ka'utti qajeelfama warraaqsaa fudhateeti akka itti lolu akka itti wal jabeessu akka itti uummata isaa kabaju barsiifamee geggeeffama. Kanaafitu waggaa haaraan ni jedhu kun biratti jabinaaf bakka guddaa akka qabaateeti karooraan itti qophaa'uudhaan wajjiniin isa darbee fi isa dhufu gamatanii itti qophaa'u wajjin wal qabataadhaafitu waggaa haaraanis waliin dhufee jechuudha. Egaa eegasii asii maaliifitu jabeeffame maaliif hin dhiifameeffaa ka jedhu ani akkanatti fakkaatutti waa lama moo sadiif tokko waboo wareega inni baasaa jiruu fi qabsoo kanaa fi qooda inni kenneef jaallatuudhaa fi kabajuu dhaabni kunis uummanni Oromoos qaburraa akka ka'e galata Oromootiif. Lammaffaa qabsoon hidhannoo qabsoo bilisummaa Oromoof godhamu keessatti bakka olaanaa bakka murteessaa qaba hanga karaa nagaatiif carraan inni jirratti qabsoon hidhannoo barbaachisaa ta'uudhaa fi of gurmeessinee of qopheessinee of hidhachiifnee qabsoo godhuu qabnaa jennee dhaabbii qabnurraatu waboollee ka qabsoo kana adda durummaadhaan irraa hirmaaturra galateeffachuudhaaf yookaan deeggarsa agarsiisuudhaaf kan godhamudha jechuudha. Egaa akka sana ture wanti walga'ii sana irratti hojjetamaa ture kana nama jedheedha yeroon isaas sana ture bakki isaa baa Oromiyaa akka ta'e egaa beekamaadha. Baarangee bira dabree warra achitti dhalatan warra achitti guddatan warra achitti qabsoorraa hirmaatan warra achitti jaallan keessan isin waan biraa wareegaman
warri madooftanii amma asitti argamtan hedduun keessan ni beektu gaaleetti kan ganamaa galgala dhunnu kan itti dhiqannu kan itti miiccannu kan daaraa turre laga oomachoo kan mata dhaabii fi kan mata dhaabii fi lolaadhaa fi gabiiba gidduutti argamtu raaree qaalee kan jedhamutti ture jechuudha. Egaa bakkoonni sunis namoonni gaafasiis barrisaas waa hundi duukaa yaadatamu kan dhufee fi seenaa ta'e har'a hundi keenya bakka tokko waliin kabajnu namaa jenneetu ta'e waan keessa Oromoon akka Oromootti keessa qaxxaamure wareeganne baases injifannoon dargates lakkoofsa keessa galchuudhaaf seenaadhaan wajjin qabamee akka jiraatu gochuun malee waan biraatiin miti ayyaana kabajamaa kanaa waliin kabajuu keenyaaf amma sirra deebi'ee gammadaa baga geessanii jedha jechuudha. Kan biraan haala ammaa wajjiniin namni bakka tokkotti affeeramee yeroo akka haasa'u gaafatamu haala uummanni keessa har'a keessa jiru qabsoon keenya maal keessa akka jiru xiqqeessallee ta'u dubbachuu dhiisee bira darbuu hin danda'u. Baay'ee natti dhaga'amaa hundi keessan laalataa bakka jirtanii qalbiidhaaf gubataa onneen isin waadamaa hundi keenya akka jirruu fi kana hobbaafachuu akka qabnu kanarraa aanu akka qabnu uummanni keenya ka biyya keessa jiru kanas jirus waanuma tokkorra jira jechuudha. Uummanni biyya keessatti dhaabni keenya akka sossoone akka murteeffatetti yaamicha isaan hundiyuu godhan irratti hirkatuudhaan qabsoo karaa nagaa geggeessuudhaaf akka hin sossoone gaadi'anii karaa cufanii nama hidhanii doorsisanii sosso'uu dhorkuudhaan dimokiraasii kijibaa oofaa jiranii uummata keenya fixaa jiranii ajjeesaa jiranii madeessaa jiranii mana irra diigaa jiranii Oromiyaa dhiphisanii ganda tokkotti deebisuu barbaaduudhaaf tattaaffii guddaa godhu karaa hundumaa irraa qunxuraa xiqqeessaa dhiphisaa jiranii kuni boqonnaa namaa hin kennu nama hin teessisu jabaachuudha nu barbaachisa. Kana namni hundinuu ni argaa ni dhagaa Oromiyaa guutuu irratti ta'e Oromoo irratti kun ta'e jedhamee dubbatamuu irra dabre namni firasaa aantiisaa namarraa dhalatee hin dhabne hin miidhamin hin jiru kanarraa hin qabnaa kana bal'isee haasa'uudhaaf yeroo sin qabu barbaachisaas miti tokkoon keenya onnee keessaa qabnaa ni beekna waan ta'e kana laalee Oromoon keessaa ala qabsoo kanatti jabaachuudhaa fi booree kana gadoo kanarraa aanuudhaaf hijaabamuu danda'uudhaaf hojjechuudha qabnaa. Kanarratti cuunfee kanuman jedha. Ka biraani waan ani isinitti muu jaalladhu tarii kan isin hin beekne yookaas beektanii waa'ee Oromoo Edmonton. Oromoon Edmonton anis yeroon as hin dhufin bakka biraa taa'ee ganamaa galgala hojii biraa wayii qabnaa namuma laafinuma nama biraatti quba qabu yookaan immoo waan gaariin hojjete faarsuu waan Oromoo naannessinaa miti. Kanaafuu maali Oromoon yoo akkuma Oromoo Edmonton ta'e maali maafi fakkii isaanirraan fudhanne Waaqayyo galata kee kan akka Oromoo Edmonton kan nu kennite jenneeti isiniin booda gammadaa qabneeti. Akka walumaa galatti akkuma biyyichaa guutuuttu Kanaadaa keessatti kutaadhaan konyaadhaan waan baay'ee gaggaarii ta'antu hojjetamaa ture fakkii warra biraatiif katamu. Sanatti dabalee Edmonton keessatti Oromoon jirtan koominitii baay'ee faarfamaadhaaf beekamaa ijaartanii waan qabatamaa qabsoo Oromootiif barbaachisu kan nama biyya alaa jiraatu irraa eegamu gootanii argamtanii nama hedduudhaaf fakkii taatan. Barnoota qofaatu hin ta'in lubbuu namaa ilmaan Oromoo hedduudhatu dandamtanii kun warra isin gidduutti warri argamnu ragaadha jechuudha. Kanaafuu baay'eedha jaallatamtu, baay'eedha kabajamtu, baay'ee fakkii taatanii fudhatamtanii jirtu. Jabaadhaa itti fufaa rakkoo tokko qaba Oromoon. Rakkoo guddaan tokko kan inni qabu
ani gabrummaa kanatu nutti dhaga'amuu ni dhabu dhiiru maali laata rakkoon biraa kan jedhu natti rakkoo barbaada. Utuu rakkoon qabaatiin rakkoo of keessa barbaada. Utuu wallabbiin hin jiraatin wallabbii uumuu barbaada. Yoo jiraatte ni guddinaa yoo jiraachuu baatte barbaannee uumna. Kanaafuu har'a lafaa waan bubuutu adda addaatti walii keenya gidduutti wal dhabbii uumnu miti. Namni waan sila an jedhe diinni irratti hojjetaa jiru gurra lafatti argitee gandammaadhaaf kennuu qabu. Lafatti argitee aangoodhaaf kennuu qabu. Lafatti horiidhaaf kennuu hin qabu. Kanaafuu tokkummaa keenya jabeessuun namni keenya yeroo faaruun itti guddatu yeroo daran jaallatamu deebi'eetu kufa mukarraa lafatti. Kanaafuu adiramaa loo warri edemantan Oromoonni edemantan koominitiin jedhu hawaasan jedhu jaarmaan dhaabaatiin mitiin jedhu Oromoon akkuma jirtanitti jabaadha. Jabina keessan tikfadhaatuma akkuma duraanitti giraafii keessan oluma kaasaa deemaa malee please obbooda hin deebiina. Waan dhabdan hin qabdan yoo akkuma godhaa turtan uummata keessan gargaartan wal gargaartan fakkii taatan faaruu malee jabinni miidhamni hin jiru. Kanaafuu mataa walitti qabannu waggaa dhufu yoo rabbi jedhe manni kun nu ga'uu dadhabee galmi kuni kan isin nu ijaartan guutee akka irratti wal geenyee ayyaaneffannu nan abdadha. Kan immoo hojii matu fida malee waan biraan fidu wal bubuusuun ana caalaa ana beekaa abbaan qabsoofsi miti anaa yookaan akkan jedhe malee jechuun kuni homaa wanti san fiddu akka hundi keenya jennetu sirri akka waan mataadhaan abbaan tokko yookaan murnaan jedhamu sirrii miti kumaasa akka hundi irratti walii galee jala haa deemnu humna keenya isa jabeeffannu humna keenya wanti nuti jennu waboodha wanti nuti jennu tokkummaa keessan eeggadhaa. Tokkummaadhaaf kabajaa uummata keessanii jabeessaa isaan baatanii lafa isin jirtanitti uummanni keenya hin miidhamin. Diina keessanii fira keessan adda baasaa beekaa. Eenyutu naa wajjin dhaabbata. Eenyutu gaafa rakkoos gaafa dhiphuus gaafa gammachuus naa wajjin jira. Eenyutu milkii koo fedha. Eenyutu injifannoo koo fedha. Eenyutu yoo dhabame yooni qabsoo irratti wareegamee dhumne bakka koo bu'a jedhaa ilaalaa. Wallaalina kana wallaaluu hin qabaatinaa abadan firaa fi qabsoo seenuu dura firaa fi diina ofii adda baasanii beeku. Addi bilisummaa Oromoo waboo naamusa qabsiisu waraana warraaqaa gochuu uummataaf kan dhaabbate gochuu ofii isaatiin walii isaatiif jaalalaa fi tokkummaa gaarii akka qabaatu godhu wareegama isaatti akka inni milkaa'u akka injifannoo argatu gochuu yoo ta'e malee dantaa biraa waboo irraa hin qabu. Qabsoon immoo seenaan immoo adeemsi qabsoo immoo walitti nu hidheerra lafatti walirraa dandus hin qabnu. Kanaafuu akkuma sila jedhe badiidhaa fi rakkoo barbaadanii wal qoqqoodanii anammas asitti waan nu qoodu waan yeroo hundumaa walirraa nu qorreeffachiifan yoo tokkoon taa'ee ilaale waan faayidaa hin qabnu waanuma hin jirre sababaa godhanii ittiin qabsoo laafisuu jechuun wanjalli maal balleessaadha yookaan badiidha jechuudha. Kanaafuu waan akkasii gochuurraa habboodaa jennu haa jabaannu hundi keenya bakka jirru barri ittaanu kan 26 kun 2026 kan milkii kan injifannoo hunduma keenyaaf haa ta'u ulfinaa fi jaalalaa fi galataa isinirraa qabu yeroon akkasitti ilaalu baay'ee waan na gammachiiftan dubbiin harkaa balleessitanii nan gabaabsaa barri ittaanu kan milkii kan injifannoo haa ta'u tokko keessatti galata guddaan qabaa jaalala guddaan qabaa namoota jajjabootu as jirtu waaqayyo sinaa tiksuu hunda keenya haa milkeessu. Irra deebi'een jedhaa barri 2026 kan milkii Oromoof haa ta'u hunda keenyaaf haa ta'u baay'een isin jaalladhaa isin galateeffadhaa naa jiraadhaa fayyaa ta'a. Tole keessummaa kabajaa keenya qabsaa'ota hangafootaa fi miseensa eegumii jaal dhukaasa bakakkootiin galatoomuu yennaanii irra deebi'ee haamilee waan nu kennaa. Akkasumallee sagantaa alaabaa bareedaa kana akka isin hunda argattanii jaallan godhan akkasumas jaala alaabaa kana isiniif kenneef irra deebi'ee haamilee guddaa nu kennaa.
Jaal Darajjeenis kabajaan jaal dhukaasaasti waan nu afeerteef galatoomis hin jenna. Itti aanuudhaan akkuma isinitti himnee biyyarraa miseensi gumii sabaa adda bilisummaa Oromoodhaa gara zuumiin dhiyaatee ergaa isinii dabarsa waan ta'eef gamanaan qophiidha taanaan gara sunatti qophiidha jechaa jiranii jaal Amantiillee miseensi gumii sabaa adda bilisummaa Oromoodhaa biyyarraa ergaa kan ga'u ta'a gamanumaan garasitti isin dabarsaa galatoomaa. Gama biraatiin miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo kan ta'an jaal Amanfilee magaalaa Finfinneerraa guyyaa kana toora zuumiitiin keessummaa kabajaa ta'anii ka qooda fudhatan ture. Miseensi gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo jaal Amanfilee addi bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo bu'uuressee qabsoo geggeessaa ture keessatti amna hedda keessa ba'uusaa himaniiru. Gama biraatiin biyya keessatti sochii addi bilisummaa Oromoo akka jaarmaatti taasisaa jiru hirmaattotaaf kan ibsan yommuu ta'u keessattuu yeroo ammaa kana uummati keenya biyya keessaa kallattii garaagaraan miidhaan isa qaqqabsiisamaa jiraachuuf akkasumas hidhamuu ajjeefamuu fi hiraarfamuu irra darbee haalawwan garaagaraa al kallattiif kallattii ta'een sirni kun uummata keenyarraa gadadoo hedduu geggeessaa jira jedhan. Gama biraatiinis dhaabni isaanii addi bilisummaa Oromoo jaarmiyaatti akka socho'u sakaallaan hedduu sirna biyyattii bulchuun irraan qaqqabus hoogganni adda bilisummaa Oromoof kenniinsaan miseensota saaf hawaasa Oromoo wajjin ta'uun bakkawwan garaagaraatti leenjii garaagaraa kennaa turuu fi qophii filannoo biyyoolessaarraa qooda fudhachuudhaaf qophaa'aa jiraachuu isaaniis ibsaniiru. Gama biraatiinis immoo uummanni Oromoo adeemsa addi bilisummaa Oromoo geggeessaa jiru kana bira dhaabbatee akka deeggarsa godhus taasisaniiru. Sagaleen hin dhaga'amaa jaarraaji. Jaalamaan hin dhaga'amaa itti naafuufi. Tole. Fayyaataa yoo sagaleen dhaga'amuu baate itti dabaliinaan jedha. Lafa nuti jirru kana mana namaa jalaatti milishaan hin dhabamtu kanaaf xiqqoon sagalee gadi qabadhellee ol kaasi jedha. Jalqabarratti guyyaa har'aa guyyaa kabajamaa guyyaa ulfaataa kanaa amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo fi guyyaa bara haaraa kanaan baga nu gahee baga isin gaheen jedha. Waan ayyaana kanaa ilaalchisee dubbatameera waan ta'eef isa sana keessa hin deebi'u. Haa ta'u garuu waan bara darbe keessa dabarre isa dudduuba deebinee fagoo yoo haasofne yeroo nuun gahu waan ta'eef gaggabaabseetuma waggaa darbe keessa bara 2025 uummati keenya maal keessa darbee Oromiyaan maal fakkaatti addi bilisummaa Oromoos ammoo maal keessa darbee maal hojjechaa ture isa jedhu gabaabseetuma tuttuqeetaniin dhumarratti dhaamsa jiru dhaammadha. Jalqabarratti waan uummata Oromoo ilaalchisee miidiyaatiinis yeroo garaagaraa darbaa ture waan ta'eef karaa dhaabaas ibsi bal'aan kennamaa ture waan ta'eef namni hundinuu quba qabaa jedhee tan abdiirraa qaba. Haaluma kanaan egaa uummati keenya bara kana humni mootummaa irra qubatee qe'ee nama hundaa keessatti waraanni Itoophiyaa balbala nama hundaa keessa yaa'ee yeroo itti gaaga'ama guddaa lubbuurras qabeenyas geessisaa ba'edha. Ajjeechaan kana jedhanii himuun hin danda'amne sadarkaatti morma namaa kutanii maqaa waamaatti waamanii ittiin dhaadataa turanidha. Reeffa uummata keenyaa harreetti fe'anii yeroo ittiin maal fidduu akkas hin tolchuus ni dandeenya jedhee humni mootummaa humni addaa uummata keenya reeffa isaa harreetti fe'ee uummatuma keenyatti argisiisedha. Saamicha qabeenya isaa guyyaa saafaa saamanii humnooti garaagaraa yeroo itti uummata keenya hiyyoomsanidha. Keessattuu humnoota garaagaraa ijaaruudhaan maqaa garaagaraatti moggaasanii
Oromiyaa keessatti maqaa faannoo jedhuun mootummaa dhumti mataan isaa ijaaree burjaajii uume ummati keenni madda rakkoosaa gara sirna kanaatti akka xiyyeeffanne godhanii humna gara biraa yookaan qaama gara biraa tokkan si tolcha akka jedhamuuf ofii nagaa fakkaate mootummaan kun faannoo hidhachiisee Oromiyaa keessatti ijaaree ummata keenya horii isaa saamaa qabeenya isaa gubaa akka inni hiyyoomu akka inni sirna kanatti harka kennatuudhaaf tole jedhee gabbaree akka inni buluudhaaf balaa guddaa gaagama guddaa yeroo irratti geessisanidha. Gama biraatiin liyyuu haayilii jechuudhaan karaa bahaa Oromiyaa ummata Oromoo irratti bobbaasuudhaan ummati keenya qe'ee irraa akka buqqa'u akka inni gadadoof saaxilamu gaagama guddaan isa qaqqabeera. Inni kun hundi bakka ani mootummaadha biyya bulchaan jira jirutti sanuu maqaa Oromoo dhaatee mootummaa Oromooti jedhee yeroo itti ofimaa ture keessatti dhaga ummati Oromoo kan inni mormarraa kutanii ajjeesanii harreeffe'anii koottu reeffa mucaa kee ilaali jedhanii fuuldura ummataatti haatiif abbaan ka argani waamanii fuulduratti karaa saasarreebanii ajjeesanii bara kana keessa jechuudha. Egaa inni kuni waan waggaa darbee qofa osoo hin taane gabaabsineetuma jennaaf malee waanuma gangalatee Oromoo irratti raawwataa turee fi waan raawwataa jiru haga ammaa lolli waggaa meeqaaf Oromoo irratti labsame Oromoo irraa dhaabbate akka hin jirre ajjeechaan hidhaan haga har'aatti tarii namni nuti maqaa beeknu hiikameera ta'a. Namni nuti maqaa waamnee firii ebaluu jennu sun hiikameera ta'uu danda'a. Garuu har'a mana hidhaa beekamaa keessatti kan hin taane Oromoon meeqa ukkaanfame akka jiru achi buuteensaa ka dhabame yookaan du'eera hin jedhamne yookaan lubbuun jira bakka akkasiitti hidhamee jira kan hin jedhamne hedduun dargaggoota bakka isaan bu'an dhabamanii akkasumatti ummati gara laalaa kaafedha. Ilmee biratti abbaa ajjeesu, haadha ajjeesu, ilmee keetu bosona jira jechuudhaan harmee meeqa dhabne, abbootii meeqa dhabne. Inni kun hundumtisaa waan Oromoorra gahaa turee fi hagammarraan dhaabbatiinidha. Gama biraatiin uummati kun akka inni hiyyoomu, akka inni rakkatu baasiin garagaraa sadarkaa itti milishaadhuma silaa Oromoo ajjeestu kana, Oromoo hiitu kana, Oromoo hiraarsitu kana dirqamaan maallaqa sirraa fuudhaniiti wayyaatti bitii nyaachisii jedhanii maallaqa irraa guuranii ataakiltii qe'ee keessa jiru qabeenya keetiif waan horatteef waan takkaa Oromoo irratti ta'ee hin beekin gibiri Oromoo irratti har'a muramee jiru takkaa seenaa keessatti baruma Minilikii jedhamu sanallee bara Haayile Sillaaseellee gibirri akkas baasiin akkasii Oromoo irratti ta'ee hin beeku jechuudha. Bifa kanaatiin Oromoo saamuurra darbanii baasii garagaraatiin hiyyoomsuun, hiraarsuun, rakkisuun akka inni tole jedhee jilbeeffatee mootummaa kanatti harka kennatu gochuun gaaffiidhuma mirgaa akka inni hin gaafanneedhaaf hiraarfamni irra gahaa jiru keessa gadi fagoodha jechuudha. Bara darbe ummati keenya kana dabarse. Gama biraatiin ummata Oromoo xiqqeessuu qofa hiyyoomsuu qofa osoo hin taane Oromiyaadhuma wareegamni meeqatti kaffalamee guutummaan guutuutti lafarratti daangaan isii sararamtee lafa taa'uu baattus mataa Oromoo keessatti ilmee Oromoo hunda keessatti wareegama hedduun kaffalamee ka mataa keenya keessatti Oromiyaan kana jedhanii nutti argisiisanii isa kana lafa qabsiisuu irratti hojjedhaa irratti wareegama kaffalaa jedhanii jaallan nu duraan abbootii keenya wareegamatti kaffalanii har'a Oromiyaa sanayyuu bakka meeqatti cicciraa jiru jechuudha. Ija keenya duratti utuu arginu utuu mul'atu Oromiyaa daangaa ishee cicciruudhaan halagaaf kennaa jiru. Kaabarraan akkasii, lixarraan akkasii, bahaa Oromiyaatiin
maqaa liyyuu haayiliitiin ijaaranii weerara raawwataniin aga ammaatti Oromoon buqqa'ee jiru waan tokko lamadhanii haga nadhanii himuu danda'an miti. Ka lubbuun hafee ka baqachuu dadhabee maanguddoo hedduun kana jalaa bahuu dadhabanii achitti hafani har'a akka namaatti otoo hin ta'in akka bineensaatti hiraarfamanii akka isaan jiraatanii egaa miidiyaa garaagaraa irratti sagaleen waraabamee bahu ni mul'isa. So Oromiyaas ciruu jiranii kaartaan hubeennu sana ka wareegamni itti kaffalamee asiin gahe sana tasumaayyuu mataa Oromoo keessaayyuu bahuu qaba jedhameet irratti hojjetamaa jira. Lafarratti hojiirraa ooluu miti. Siruma isaayyuu mataa Oromoo keessaayyuu Oromiyaa wanti jedhamtuu fi Oromoo waan jedhamu kun bahee namuu Itoophiyaa jechaa haa deemu isa jedhu irratti hojjetamaa jiraachuu guutummaan guutuutti. So inni kun waan baay'ee nama gaddisiisuu fi Oromoo fi Oromiyaan har'a keessa jirtu kana jedhanii dubbachuun afaanitti nama ulfaatu keessa jirra jechuudha. Inni kun kana ta'ee gama gara xumuraattis jaarmaan adda bilisummaa Oromoo hojii akkamiirra jira akka jedhuu fi keessumaa deeggarsa dinagdee jaarmichaaf godhamaa qabu irratti immoo yaada xumuraas kennatan. Biraas haaraa ofitti dabalaa leenjifachaa ittiin deemuun dirqama nutti ta'eera jechuudha. Kana daran jabeessuutu namarraatii eegama. Dhimma dinagdee kanarratti ammoo hayyooti jiru. Waan dinagdee kana kanneen baratanii jiru. Buusii miseensaa qofa osoo hin taane akkaataatti dhaaba kanaaf dinagdee maddisiisuu hin danda'amu irratti yaada ofii qooduu. Akkaataa kanaan yoo hojjetame dinagdeetiin dhaabi kun jabaachuu danda'a jedhame qorannoo garaagaraa godhanii dhaaba kanaaf dhiyeessuun ni danda'ama. Otuma fakkeenyaaf haalumti jiru kuniyyuu filannoodhaaf mijataadha jedhame guutuu Oromiyaa keessa dhaaba kana gadhiisanii. Sila filannoon maallaqa hagam barbaada isa jedhu namni hunduu tilmaamuu hin danda'a. Dhuguma dhaabni kun dinagdee sanayyuu itti qaba. Otuma guutuutti gadhiifameeyyuu biyya kana keessa akka barbaadan deemaati socho'aa jedhame dinagdee sana gaa itti qaba dhaabni kun yoo jenne rakkoo guddaa keessa jirra. Har'a haala Oromoon keessa jiru kana keessatti hiyyummaatiin rakkatee jiru kana keessatti kaan ammoo numti qabeenyaa qabanii jedhani kuniyyuu qabeenyi isaa mootummaa walii walitti hidhatee jira. Kaabinee walii walitti hidhatee jira. Inni qabeenyaa qabu kunis guddoo qabsoo kanaaf waa gumaachuutti hin jiru. Inni immoo waa gumaachuu danda'u immoo akka inni hiyyoomu, akka inni rakkatu, akka inni qabsoo kanaaf waa gumaachuu hin dandeenyetti waa gumaachuu miti uummatuma isaafuyyuu of jiraachisuuf mataasaa ilmaan isaayyuu barsiifachuu dadhabee jira jechuudha. Waan nyaatee bulu dhabee rakkataa jira. Kanumti miindaa qabuyyuu har'a silaati yoo miindeffame gurbaan koo na gargaara intalti kiyya na gargaarti na jabeessiti jedhee kamaatiin irraa eeggatuyyuu maatii isaa haa turuutu of jiraachisuyyuu dadhabeera har'a namni miindaa isaatiin jechuudha. Sadarkaa kana keessa jirama biyya kana keessatti. So kanaaf dinagdee irratti jabaanne yoo hojjenne malee ammas qabsichi sababa dinagdee kufaatii hamaa keessa seenuuf deemnaa jechuudha. Har'a silaatoo dinagdee gaa qabaate dhaabni kuni an biyya keessa hin jira haala ummati kun keessa jiru yaada ummata kana waan nu hubadhuu fi isuma caasaa mootummaa keessa jiru kanallee waan argaa jirruuf utuu dinagdee gaa qabaate addi bilisummaa Oromoo muuxannoo qabuu fi dandeettii qabu sanaatiin halagaayyuu harkasaatti galfachuu danda'a uummata Oromootii miti. Garuu dinagdee waan ta'e yoo dandeesse nu gabaabse. Tole xumuradhe. Kanaaf nu xaxeera nu takaaleera dhaaba kana danqaa guddaa keessa ka seensisiirus dinagdeedha. Isa kanaafis jabaanne irratti haa hojjennu. Jaarmiyaa kennas yoo jabeeffanne dinagdeen isin dhufa. Isa kanarratti duula bal'aa nu feesisa. Isa kanarratti adaraan isiniin jedha. Gama keenyaan wanni barbaade yoo dhufe yoo wareegamanii dhaga'an malee adda bilisummaa Oromoo nu harkatti hin baqu. Oromiyaan nu harkatti hin ciramtu. Yoo nu fixani silaafuu nu fixani dhalootatti itti darbaa jechuudha. Nu muranneerra hin sochoonullee hin baanullee Oromiyaa keessa hayyu dureerraa kaasaati qondaalli dhaabaa gadi hafe kuni
Jagna meeqatti guddifne itti leenjifneerra. Dargaggoo meeqatti leenjifneerra. Ka lubbuu isaa kennu. Ifaaf ifatti ispaaltiirra dhaabbatee laamiirra dhaabbatee qawwee mootummaa kana duratti kalaphee isaa dhiibee lubbuu isaa kennuu danda'u qopheeffanneerra dargaggoo hin qabna. Maanguddoo hin qabna. Hayyoota hedduu qabna. Isaasirra taa'ee yeroo garagaraatti miidiyaatiin qabsoo Oromoo diiguudhaaf waan biraa haasa'u maqaa hayyuu qabu sana biraa deemaa. Burjaajessitoota warri sun birmaa deemaa. Warri kallattii garagaraatiin olola garagaraa oofanii mootummaas haa ta'u itti hirkatanii oofanillee shoora isaaniitti nu gurri keenya sana dhaga'u hin dhagahinaa. Nu of kennineerra. Bor waan biraa haasa'uu dandeenya. Garuu ammoo yoo nu dhabamsiisan malee nurratti qabsoon kun hin baddu, nurratti Oromiyaan hin diigamtu, nu kanitti deemnu wanni fedhe kaffalamee alaabaa kana ol kaasuudha malee waan qabsoo tursiisnaa miti amma xumuratti gochuu qabnaarratti murteeffanneerraa jechuudha isa kana. Nu haafitanii isa kana sodaa sittiin qabnu akka miidiyaarraa jedhanii gullalleen sodaatee abaa'u gullallee abaa'u maalii isa jedhanii oofan sanaa miti. Jagna meeqa jira? Akka isaanii miidiyaatti bahee kan hin ololle meeqa jira ka of kennee qophii taa'eeru jechuudha. Isa kana ni goona garuu ammoo warri ala jirtan xiqqoo nurra wayyooftu dinagdeedhaan silaa waggaa meeqa guutuu kiisiidhuma keessaniin qabsoon kun as geesse hin beekna gaafa dirree jirrus hin beekna akkatti nu bira dhaabbatte namoonni biyya alaa kun har'as ammoo akkitti qabsoon kun jirtu isiniif jirti hin beekna daran jabeessinee dinagdeedhaan adaraa hidhee kan isinitti dhaammadhu bakki qaawwi keenya guddaan bakka dinagdee waan ta'eef andamee siyaasaa fi jaarmiyaa abaa warran jira waan ta'eef rakkoo kana in dikteelu waan beekuuf an kana isinitti dhaammadha yoo dinagdeen keenya jabaate yeroo gabaabaa keessatti waan gochuu dandeenyuun goona. Qawwee Oromootti naannessan sana gara biraatti naannessisiisuu dandeenya. Waajjiruma keessa teenneeyyu. Garuu dinagdeen nu dhibe. Wayin nu rakkiseera. Isa kanarratti adaraan isiniin jedha. Fayyaa tahaa bara dhuftu ammoo milkii guddoodhaan injifannoo guddoodhaan bifa biraatiin wal bira teenyes akka kabajannu abdiin qaba. Seenaa isaanii irra deebi'ee waan isinitti himu hin qabu. Jaalamaanis akkuma beektan nama qabsoo keessa ture qabsoo hidhannoo akkasumas dararaa hidhaa gidiraa adda addaa nama argedha. Akkuma qabsaa'ota as keessa jirtanii baay'ee keessan jechuudha biyya keessaatiif sanuu kennaa jiru baay'ee isaan galateeffanna. Kan Jaaldugaasaa as keessa warri nu caalaa beektanis jirtu sila ibsineerra seenaan isaanii seenaa qabsaa'ota baay'ee akka ragaatti isaanis haasa'uu danda'anis of keessatti qaba jechuudha kan mataa isaanii qofa otoo hin taane. Kanaaf isaan laayibireerii keenya kan miillaan deemaa jiran kan lubbuun jiran waan ta'eef kunuunfachuuf kabajachuu qabna jechuudha asitti. Kanaaf isaan qofa miti as keessa jiru kan akka obbo Ahmad Jamal fa'aa as keessa jiru namoonni hedduun qabsaa'onni jajjaboon warri mana hidhaa ture warri qabsoorras ture akka Jaal Araarsoo fa'aa akka Jaal Fisaa fa'aa namoota hedduu akka Jaali Gurmuu Jaal Gurmuu kanaaf hedduu maqaa as keessaa dha'uu dandeenya nama baay'ee ijoollee Jaaldugaasaa wajjin laga turan qawwee qabatanii boboodha baay'een isaanii as keessa kan jiran kuni Jaal barsiisaanii beektu baay'een keessan Jaal Biqilaas akkasuma Ibsaa keessummoota kabajaa guyyaa kanaatti aansuutiin immoo tinnisaa dinagdee qabsoo bilisummaa Oromoon geggeeffamuuf taasifamee jira. Dabalataanis hawwan magaalaa Edmontonitti argaman nyaata aadaa qopheessuudhaan hirmaattonni guyyaa kanarraa qooda fudhatan akka sooratan taasisuun qophii kanarraa qooda fudhachuu isaaniifis bakka bu'ooti konyaaleef waldaan hawaasaa galateeffataniiru. Gama biraatiinis nyaati aadaa guyyaa kana caalbaasiitiin dhiyaachuudhaan maallaqa guddaan gurguramuun qabsoo bilisummaa Oromoodhaaf akka oolu taasifameera. Yeroo ta'e inda dura jalqabaa hanga dhumaatti warri waan caalbaasii kana keessatti hirmaattan hundi keessatti
qooda keessaa waan qabdaniif galatooma ulfaadhaa isiniin jenna. Waa'ee maallaqa isaa caalaa hafuura nuti hafuura obbolummaa hafuura jaalummaa nuti akkasitti daqiiqa amma kanaa gammachuun wal duukaa dabarsine salphaa miti. Namni yeroo keessan kennitanii iddoo kanatti argamtanii waan kana irratti akkasitti hirmaattan jechuudha. Ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan bulaan keenya warra waan kana hojjetee fide maatii buleessa keenya Jaarraajii Guddataa fi buleetti keenya Walala Malaakuu maatii ishee daa'ima xiqqaa irraa kaasee irratti hirmaataa jiru hojjetanii waan kana dhiyeessanii hedduu galatooma ulfaadhaa dachaa eebbifamaa isaanii jedhu galanni keessan immoo bilisummaa Oromoo haa ta'u. Itti aansuudhaan buleessa keenya Ibraahiim Waadoo jalqaba hanga dhumaatti dorgommii gochuudhaan waan kana keessatti hirmaannaa jabaa inni godheef achuma ammoo darbee mo'achuu irras waan ga'eef galatoomii ulfaadhu baga gammadde yeroo hundumaa immoo akka waan caalbaasii magaalaa kanatti ta'u ammallee akkuma kana mo'aa fi harki keessa manni keessa horii haa ta'u jennee si eebbisa. Kanammoo jaallugaa isaatu sii kennaa achi siqnee jennaan fuudhanii otoo hin taane akkasumatti harka si qabatu isaa. Awwan keenyatu achi dhiyeessachuu qo'annaa obsi. Addatti garuu jaal gurmuu fi jaal irbuu akka addatti naa galateeffattanii barbaada. Isaan lamaan harkanii rukuta. Addatti immoo irbuu otoo asirra dhaabatte natti tolaa Ibraahiim wajjin haa ta'u amma waan mo'atiiniif akkasumatti dhiisnaa fuuldura abdii irraa qabna gaafa ishee guddatte itti aansuudhaan Ibroon jaallugaasaa harka qabatu. Isin immoo achitti irraa battanii dhumaa xiqqoo dhadhaa itti goote achitti deebisaniitti kadhadhaa xiqqoo itti gootanii Ibraahimii fi kenna achi godhachuudha. Jaallugaasaan isuma harka qabattanii gammatti isuma mucaaluma isuma ijoollee naa qabna. Yeah. Mr. Robert. Maal goona jechuudha amma xiqqoo isaaf ilaalle dhumarratti ati humna gabaabsitee akka kun itti hojjetan humna gabaabduu jedhe humna gabaabduu kana irra hojjetan gabaabduu maayikii ofitti qabsiisuudha. Kaafii diimaarraa hojjetamaa alaa qolqolchaa baaduu waan hundi isaayyuu waan horii irraati waan aadaa keenya fakkaatudha waan Oromoo fakkaatudha Oromoon dhadhaa nyaata baaduu qabna horii qabna waan ta'eef waan nu laallatudha galatoomaa. Galatoomii keessumaa kabajaaf jaallatamaa hojjetama cubboon akka aadaa Oromootti amma Ibroo filaan carraan kan samo'atee ta'uu bal'ina. Galatooma hundi keessanuu hawaasa Oromoo magaalaa Oromoo jirtan hoogganaa keenyaa qabsaayaa sabboonaa wareegama qaqqaalii uummata Oromootiin jecha kennanii baay'inni keenya warri biyya alaa jirru sababii isin qabsooftanii sababii miidhaan isin dhaga'ee kuun hidhamee kuun ajjeefamee kuun immoo sirriitiin isaa qabamee carraan biyya alaa kun dhufuu kan danda'e saniin kanaafuu galatooma isin jechuu barbaada. Badhaasa kanas fudhadhee badhaasni kun isaaniif mala kanaaf isaan dabarsee kennee galatooma isin galatooma. Hirmaattota qophii kana keessa immoo miseensonni hawaasaa lama dhiyeenya gara biyyaa deemanii haalli adda bilisummaa Oromoo keessa jiru ilaalchisuutiin waan achitti taajjabanii fi jaarmaan adda bilisummaa Oromoo hojiilee gurguddaa hojjechaa jiraachuu fi deeggarsaan uummanni Oromoo bira dhaabbachuu akka qabu immoo dhaammatanii turan. Waajjiruma mootummaa jedha tokko tokkoon suuraa isaanii qaba jaallattoonyaatti nan argisiisaa ragaa isinii ta'uufi jechuudha. Waan isaan dinagdee dhaammatan kun sirriidha. Dinagdee malee rakkoo biraa hin qaban. Uummanni sodaa hin
qabu hin dhaabbata. Waajjira Hayyaduree irraa kaasee haga godaatti akka waajjira mootummaa waajjirri Hayyaduree dabarsee warri jalaa ka'an hawaasti dhufa xalayaan akkuma mana mootummaatti barreeffama hojiidhaaf chaappaa waajjira Hayyadureetti itti godhama himbaa hojii sirnaa hojjetaa jiru jechuu gooti. Kanaaf waajjirri kan jaarmiyaa jira, kan hawaasummaa jira, kan dinagdee jira. Akkuma waajjira mootummaan alaabaa mataa isaanii dhaabbatanii waajjiruma mootummaati jedhama. Bilisummaa Oromoo akkuma mootummaatti hojjetaa jira. Dhugaa isaanis asii jedhaniiru abdii qabna 2027 akka waan biraatiin walitti deebinu jaalamaanis akkasuma jedhanii kana wanti ragaan masinii ba'uufinas jedhee jaarmiyaan hojiitti jira dhaamu hojiitti jira kanuma jechuuf anas ba'ee inni gara biraa immoo asiin carraa lammataa kana hin argadhu ilaame mee naaf kan nutti haa dhagaamume mee Eertiraa laalaame Eertiraan kan warra baqattummaatii kaasee namni baqatee jiru tokko yoo inni buusii hin buusin guddaa isaan beeku xiqqumamman beekuudhaan jedha yoo inni buusii hin buusin biyya sana seenuu hin danda'u beeka nuti barii seenaan nu gaafata haa ta'uutii nu dubbisne nu ijaare kan jedhamuufi hoogganoonni keenya hedduu waa jedhu waan isaan jedhan keessa tokko isaanaan qabsoo abbaa barbaada malee nama hin barbaadu jedhu warri kaan immoo Oromoon sodaatamuu qaba malee sodaatu jedhu jaarmiyaan adda bilisummaa Oromoo kan isa haalaan dhufuu hin danda'u akka namaatti namni jajallachuu danda'a garuu jaarmichi isuma isaan dura jedhan sibiila hin baqu jedhanii dhiifama yeroo dheeraa ta'uu ta'e waan baay'ee dubbachuu dandeenya galmi koo dinagdee dhaammatanii dinagdeedha dugdi qabsoo bilisummaa Oromoo meeduuni kunis waan hunduurraa haa dhaabbatu tokkummaan jedhamu sunis immoo hundiyyuu bilisummaadhumaafi inni qaban baqate kun itoo bor Oromiyaan bilisoomte gammachuufu inni asitti fuula walitti guurru kuni hin jiru nu keessa Oromoon homaa of keessatti hin qabatu kanuma hubanne jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo jalatti gurmoofne dhaaba keenya jabeeffanne bilisummaa keenyaa shaffisiifannu jedha kanuma galatooma. Dura biyya ture yoo kanallee biyyuma ture dhaamsan fidee dhufee ture hawaasa Oromoo Hayyaduree adda bilisummaa Oromoodhaa bira dhaqee ture Jaal Daawud Ibsaa an miseensallee miti garuu qabsoo kana keessatti gahee guddaa kafalanii gahee galata isaaniitiif jecha isaan bira dhaqee isaanis warroota namoota garigaris dubbisee ture kana jedhee amma dubbachuu barbaadu wanni isaan jedhan hawaasa jedhamtan akkuma isaan duratti galatoonfatanii hawaasa Oromoo magaalaa jedhamtan galata guddaa isiniif qaban koominiitii Oromoo magaalaa jedhamtan gurri keessan hedduu guddaadha bakka hedduurra dhagahaa ture naa galatooma jedhanii naan jedhanii turanii carraa hawaasa walitti dhufee dhaamsa isaan naa himan san himuu hin dandeenye yeroo lamaffaas gara biyyaan deemee ture carraa akkanaan arganne galata guddaa jaalala addaa isiniif qabanii iddoo jaalala addaa isiniif qabanii dhaamsi isaanis dhaamatanii waan godhaa jirtan hawaasa Oromoo gargaaruu irratti tokkoomuu irratti waloo ta'uu irratti akka jabaatan akka nu bira dhaabbattan faayinaanshaali akka nu gargaartan dhaamsa jedhuun dhalaa nutti kennanii dhalaa san koominiitiis kennee ture asirratti dhaamsa tokko jechuu barbaada yeroo baay'ee namni keenya ilaalcha adda addaa qaba namni Itoophiyaa sababii hedduuf biyya deema kun maatii qaba kun dargaggeessa ta'uu mala waan adda addaati tarii namni tokko biyya deemeef jecha agartee maqaa hin qabne sirra kaa'uu silaa osoo ta'uu baatee bareeda machuun osoo taane namoonni hedduu haasaa yoo haasan ni dhagaha namni biyya ofii dhaqee walitti deemu kolleettaan itti godhamu kolleettaa biraati ilaalcha sanarraa osoo bilisa taanee bareedaa jedheen fudhadhaa
namni biyya marti miseensa bilisiginnaa kan taane hubadhaa. Deeggaraa bilisiginnaa isa kan taane hubadhaa. Ilaalchuma pozitiivii durmaa walii qabnu sana osoo qabaanne bareeda jedhee amanaa. Kan gara biroo adda bilisummaa Oromoo namoota haganaa qofallee miti. Namoota hedduu biyya kana fide namoota hedduutu ibin community kanaanoo namni dhufe ka fira hin qabne baay'inni isaa kanaa ol haganaa miti. Mana kanallee guutee hadirii kana keessallee kan guutu jira magaalaa kana keessa. Guyyaa Oromoodhaa guyyaa Oromoo waliigalaatti jedhee tulluu fudhadhaa. Warri koonyaa keessa jirtan hawaasa ofitti ammadhaa. Dirqama namni tokko hawaasa keessan miseensa keessan ta'uu hin qabu. Miseensa keessanillee yoo hin taane namni kun Oromoodha. Akka Oromootitti osoo ofitti qabdanii ofitti hammattanii dirqama miseensa keessan ta'ee dirqama kaayoo isin qabdan fudhatu osoo hin taane akka Oromootitti kaleessa Oromoon akka Oromootitti wajjin dhumataa ture, Oromoon akka Oromootitti du'aa ture, Oromoon akka Oromootitti hidhamaatii ture. Ammas miidhaan Oromoo miidhaa keenya maraa, miidhaan Oromoo jihaa tokko miidhaa Oromoo jihaa hundaati. Kanaaf akka Oromootitti hawaasa magaalaa Edmonton jiru addi bilisummaa Oromoo harka irraa qaban maraarraa jiru. Kanas dabalatee warra as keessa jiru warri biyya alaa bahee persentiin 99 tuqaa wayii maqaa adda bilisummaa Oromoo himatee bahe. Zamana wayyaaneen akkana na goote dhugaadhaa ka qabsaa'e hedduu ka itti milkaa'e immoo hagii xiqqoodha. Carraa fakkeenyaa fi warri biyya alaa argatee dhufe karaa isin saaqxanillee ta'u kan miidhameerra kan miidhaminitu carraa sana argatee dhufe. Kanaaf warri hidhamtan warri agartee bosona seentanii sababa Oromootiif miidhamtan dhahamtan Oromoo irraa galata guddaa qabdan. Kan akka anaatitti warroota qabsoo kanarratti hirmaatan, qabsoo kanarratti wareegaman, qabsoo kanarratti maatii isaanii dhaban, qabsoo kanarratti jiruu isaanii dhaban galata guddaa nurraa qabdan akka Oromootitti. Nu biraan dhuftanii maqaan keessan halagaafis ta'ee jira. Halagaa hedduutu maqaa keessan himateeti hireen isaa hiree biyya alaatti dhufu argachuu danda'e. Ibin nu'uu Oromoo dhiisaati nama biraatiifuu taatan. Garuu galata keessanis namni lafa hin ganne hedduu jira. Yeroo baay'ee miseensa dhaabaallee osoo hin taane galata uummata Oromoo, galata qabsoo uummata Oromoodhaa namni yeroo kamiyyuu akka uffataatitti qaama ofiitti uffatee deemu hedduutu jira. Kanaaf akkasitti walaalaallu galata guddaa nurraa qabdan yoomiyyuu yoo nu abaartan abaarsi keessan nu gaha. Isiniin sadarkaa kana geenye kun karabbiiti baay'inni keessan jedha hedduu galatooma. Sagantaa kana gara dhumaarratti kan argaman immoo dura ta'an waldaa hawaasa Oromoo Albertaa Kaabaa irratti argamuun dhaamsaa xumuraa kennan. Uummata galateeffachuun uummanni Oromoo naannoo kana jiru tokkummaa isaa cimsee gara fuulduraatti tarkaanfachuu akka qabu dhaammatanii bakka bootii konyaalee hirmaattota kana galateeffachuun sagantichi goolabameera. Assalamu alaikum. Baga jiraatanii hedduu galatoomaadha. Baga Rabbiin guyyaa gootota Oromoo isin gahee dhugaa dubbachuuf silaa ganamaan dhufnee dhaamsa babbareedaa walii dabarsuutu nurra ture. Uummata Oromoodhaa har'a tokko tahee Oromummaa isaatiin boonu kanaaf bu'uurri adda bilisummaa Oromoo ta'uu namuu ni beeka. Addi bilisummaa Oromoodhaa qabsoowwan gurguddaa baroota dheeraadhaan godheen wantoota gonfatee jedhee yaadu keessaa arra jecha Oromoo fi Oromiyaa jiru kana namni dikkatti oboonee Oromiyaa jiru xiqqaatee guddatee daangaan Oromiyaa har'aan tanillee sararamee maqaa kana argate kuni bu'aa qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo jechuudha. Akkasuma alaabaan irraan tan akkatti isin ittiin boontanii dhiigaa fi lafee fi dhufatti nu wahamtee nu keessaan baane tun bu'aa adda bilisummaa Oromoodhaaf. Qubeen irraan tana ittiin boonnee sabboontota Oromootii fi qeerroo bilisummaa Oromootiif illee bu'uura taatee bu'uura sabboonummaa Oromoodhaa taatee
namni hundi ittiin barreessee maalummaa fi ittiin baree oromummaa fi ittiin boonetuni adda bilisummaa oromootiitu bocee mootummaan sanbooda dhufee aangoo qabateelleen kaayyoo san jijjiiruu hin dandeenye qubuma saniin akka fayyadamnu taasise jechuudha. Kuni injifannoo jaarmaa kana keessaan argame irraa tokko. Kanaafuu guyyaa irraan tanaa dhugaadhaa namni keenya yaadaan addaan qoqqoodamuun namni jaarmaa tokko keessa kaleessa ture har'a bakka biratti mul'achuun yaadaan addaan qoqqoodamuun faffaca'uun numa jirti. Garuu kaayyoon bilisummaa sanii deemaatuma jirti dhaabbachaa jirtu. Sairratti waliin galu. Kanaafuu warreen guyyaa irraa tanaa asitti argamtanii qooda kabaja ayyaana kanaatti irraa fudhatanutti keessanuu hedduu galatoomaa ulfaadhaadha. Kabajamoo guddaa abbaa keenya kana gidduutti argama warra akka dhugaasaa Bahaqqoofaa gidduu keenya jira. Jaal dhugaasaa akkasuma hedduu keessattu jira qabsaa'onni hangafoonni walakkaa keenyatti argamtanii hunda keessa maqaa yaamuuf rakkisaadha. Namni as tattaa'u kun irra caalaan nama qabsoo tanarraa bitaanis ta'ee mirgaan karaa adda addaatiin qabsoo tanarraa qooda fudhachaa ture. Kanaafuu hedduu galatoomaa ulfaadhaadha. Gaafa biraa bal'inaan walitti deebinaa. Isaa wajjin suuraa kaanee waliin binnee jaalallu galatoomaan siniin jaalla. Tursa of wareegee mooraa diin Oromoo dhukaasatiin diigee woboolleen cabiyyaa kan diina faccisu dhaabni cunqurfama dhaabaa oona lalisu dhaabni cunqurfama dhaabaa oona lalisu.